Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoonnii fi jaalatamtoonni YouTube akkam jirtu nagaa keessanii nageenya waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'a viidiyoo haaraan isinii dhufee jira. Foon handaaqqootii fi kuduraa akkamitti waliin hojjechuu akka dandeenyudha. Kanaaf kan asitti qopheeffadhee faranjii qaaraa isa jedhamu sana kaarotiidha. Kun immoo baaroo shunkurtii baaroo jechuudha. Kun immoo foon handaaqqooti. Haala kanaan dhedheeraa muruun jira jechuudha. Birookilii kanas hin beektu natti fakkaata. Innaa isaan kana jechuudha kan qopheeffadhee ashaboodha. Shooyya soosisa jedhamu sana. Kun immoo barbaree diimaadha. Paapirikaa jedhama garoositti. Isaan kanadha. Kun immoo zayituunisa jedhamu sanadha. Kun qundi barbaree isa gurraacha jechuudha. Innaa isaan kana akkamitti akka walitti makuu amma asumaan waliin ilaalla isiniin jedha. Amma foon irratti barbaree diimaa fi barbaree isa qundi barbaree jedhamu sana itti dabala jechuudha. Black pepper isa jedhamu sana. Zayituunidha. Yewaariyaa zayit isa jedhamu sana jechuudha. Innaa isaan kana ergaan itti make booda asirratti waan na barbaachisu as keessatti san ergaan itti naqadhee gara bilcheessuutti deemaa jechuudha. Innaa akkasuma ashabooletti dabalaa. Maaliif waan na barbaachisu asuma keessatti itti dabala jechuudha. Foon handaaqqoo irratti jechuudha. Maaliif akka waliin bilchaatuuf jechuudha. Innaa haala kanaan ergaa walitti maknee gara bilcheessuutti deemnaa jechuudha. Haala kanaan walitti makee jira qimama waliin distii masitti qopheeffadhee zayitii itti godhee sanaan jira. Haala kanaan jechuudha. Innaa dura foon handaaqqoo kana sirriitti bilcheessuu qabna jechuudha. Erga kun sirriitti nu bilchaate booda kan nuti kuduraa keenyatti dabalannu. Maaliif kuduraan baay'ee bilchaachuu hin qabu jechuudha. Dheedhiis ta'uu hin qabu garmalees bilchaachuudha hin qabu. Maaliif wanti nuti fayyadamu keessa waan jiraniif akka filateessa hin qabneefi dheedhii kan kana garmalees kan jechuudha. Kanaaf foon handaaqqoo immoo dirqama keessatti bilchaachuu qaba jechuudha. Kanaaf jiraannu jechuudhaani. Kanaaf ni jedhama kan jechuudha. Haalli kun bifa bilchaatu. Kun fakkaata amma inni bunni tokkodha bilchaatutu haala kanatti jira. Bishaan kun dabalamuu jira amma beekamu kana bishaan ammayyaa kun dabalu akkasumatti bilchaata jechuudha. Kanaaf akka bishaan qabaatan jechuudha. Kuduraan illee booda bishaan ammayyaa kun dabalu kun haala kanaan bilchaatu kan jira. Kanaaf amma kaarotii itti dabalanitti naqadha jalqaba irratti maaliif kaarotiin xiqqoon jajjabaadha waan ta'eef dura isatti naqa. Warreen kaan immoo itti aansee itti dabala jechuudha. Innaa karaa kanaan alfaan hojjechuu dandeenya. Xiqqoo isa kana kaarotii wajjin waliin geenye tursina. Maaliif xiqqoon jabaata waan ta'eef jechuudha kaarotii. Komunikasi kan ini samsung baru baru datang ke kamu cara perancangan kita mana? Karena dari masa itu masa kita jalan kan itu kan disuruh anwar karena komunikasi sama sama
kuduraa kanallee haaluma kanaan wal fakkaataadhaan gochuu kana qopheesse. Amma shunkurtii baaruu fi xaara kan itti dabalee jira. Inna kanaaf xaaraan isaa kana gosoota baay'eetu jira kan hin jira. Yellow isaallee hin jira. Akkasuma aannan itti dabalaa jiru kan argitu gosoota adda addaatu walitti makanii bareedinaafis ta'e wal keessa makanii yommuu hojjetan baay'ee bareeda miti. Qaaraa kan itti dabaluu dandeessu akkasumallee qaaraa itti dabaluu dandeessu warri xiqqoo akka barbaadan jechuudha. Nah kanaaf haala kana waliin deemee garuu fooniin daakuu dura waan bilchaatee jiruuf xiqquma isa kana waliin bilcheessina malee kun immoo birookkiliidha. Birookkiliin keessattuu daqiiqaa xiqqoodha kan inni fudhatu baay'ee bilchaachisuu hin barbaachisu. Innaa kuduraan akka malee bilchaatu gaarii miti. Wantoonni barbaachisanis kan argamanii waan keessa baduu jechuudha. Kun immoo shayya soosii jedhamu kan akka dabalaa warra hin qabne garuu ashaboo itti godhachuu ni dandeessu. Innaa qimamni nama akkasitti kanaafidha. Kuduraa kana jechuudha kun immoo black pepper jedhamu sana qundi barbareetti dabalaa jira. Akkasuma qe'ee lama warra iddoo waan itti godhee jira. Isaan irraa addanatee kun irraa shaboodha. Dari shayya soosii kana itti gootanii shaboo baay'ee kan dabalee namaan keessatti shaboo waan ta'eef kun immoo barbaadee diimaa isaa taasisaa jedhamu kana nyaata inni mi'eessa garuu xiqqoo barbaadee kan irraa haddadha. Amma haala kanaan gara bilchaatiitti deemee jira. Maaliif baay'ee hin bilchaachisuu hin barbaanne jechuudha akka keessa kuduraa kana jechuudha. Innaa kanaaf haala kanaan yoo isinitti tole hojjettanii nyaachuu dandeessu. Karaa salphaadhaan akka kilti waliin illee baay'ee bareedaadha baay'ee mi'aawaa waan ta'eef yoo jaallattanii like share subscribe gochuun hin dagatinaa. Innaa kana fakkaata viidiyoon koo har'aayi waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Viidiyoo biraatiin hanga wal agarruutti nagaa tura. Ani kan si waliin ture yaa'in yuutuubidha. Kanaaf nu jajjabeessaa isiniin jenna. Yaadni keessan akkasumas like subscribe gochuudhaan nu waliin turaa isiniin jedha. Galatooma.